Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakam jirtan nagaya fayya rabbilayyan kiyya. Kakaalee ijoollee biyyaa, ijoollee haramayaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin, alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wallahi irra gammachuu ajaa'ibaa takkaatu jira. Rabbiif galanni haa ga'u. Iyyannoo masgiida qadiim kan magaalaa haramayaa ijaaruudhaaf sheekonni keenya dhiyeessan. Jaarmeenii ilmaan haramayaa, jaarmeenii guddaan haramayaa Global Networkiin deeggarsa walii qabuudhaaf sochii eegalee jira. Kun hedduu tokko namatti tola. Jaarmeenii uummataa sagalee uummataa dhageeffata. Jaarmeenii uummataa waan gaarii uummanni jedhuun dhageeffatee deebisaa hatattamaan kanneen akkasii galtee masgiidni qadiim akka gama haramayaa Global Networkiidhaan deeggarsi walii qabamuuf godhamee jira. Baga gammaddan, baga gammannee obboleeyyan kiyyaa ijoollee haramayaa warri addunyaarra jirtan masgiidni keenya masgiidni qadiim masgiida isa jalqabaa masgiida umrii dheertuu qabu masgiida hangafa jechuudha. Kanaaf masgiida qadiim gargaaruun egeree ofii tolchuudha. Masgiida qadiim gargaaruun kheyrii guddoo argachuudha. Masgiida qadiim gargaaruun wallahi kheyriin akkasiin jirtu dubbachuudhaaf obboleeyyan kiyyaa masgiida keenyaa gargaarru masgiida sii galtee karaarra ispaaltii gubbaa jiru masgiida bakka qulfii jiru kan miidhagina magaalaa teenyaatiif haalaan barbaachisu masgiida yoo ijaarame yeroo haramayaa deeyxillee bar anaa qooda keessaa qaba anaa gargaare anaa gargaaraa ture jettee sii galtee masgiida ati ittiin boontu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya masgiida qadiim gargaaruun haramayaa gargaaruudha. Masgiidota haramayaa keessa jiran hunda gargaaruun dirqama ilmaan haramayaa hundaati. Kanaaf obboleeyyan kiyya masgiida keenyaa gargaaru masgiida keenya bira haa dhaabbannu kheyrii guyyaa boruutiif nuuf toltu walitti haa qabannu dhaamsa kiyyaa. Jaarmeenii haramayaa Global Networkiin jaarmee tokkummaa, jaarmee obbolummaa, jaarmee ilmaan haramayaa kan ilmaan haramayaa waliif fidee wal agarsiisee tokkoomsee hiyyeeyyiin haramayaa akka gargaaramtu godhaa jiru. Jaarmee akkanaa kana ni jabeeffatan. Jaarmee akkanaa kana jabeeffataniiti dhalootatti dabarsan malee jaarmee kana sii galtee laaffisuudhaaf hin tattaafatan. Kanaaf obboleeyyan kiyya jaarmee haramayaa Global Networkii itti haqaa fi haqa itti godhii jaarmeenyi kun jaarmee ilmaan haramayaati. Ilmaan haramayaa nu mul'isaa jiru. Hawjiilee babbareedduu akka ijoollee haramayaatti jabaadha, akka ijoollee haramayaa wal bira dhaabbadha, akka ijoollee haramayaa wal gargaaraa jiran kan goosise ejjeen. Ejjeenniin jaarmee anaafiyatii oliiti. Jaarmee sii galtee waa hunda oliiti. Jaarmee ilmaan haramayaati. Jaarmee kana keessa siyaasaan hin jirtu, gosummaan hin jirtu, qoqqoodamis hin jiru. Haramayaa fiinxatti gargaaruun kaayyoo ejjeenniiti. Kana sii galtee fiinxatti. Hurroo ila hanqaa harrootti daammotaa ila hanqaa gobeelleetti gargaaruun kaayyoo ejjenniiti. Akkasii obboleeyyan kiyya masgiida qadiim gargaaruun kheyrii guddoo irraa masgiida keenyaa gargaarru haa bira dhaabbannu kheyrii guyyaa boruu irraa haa buufannu galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan kiyya qaqqaalii ijoollee biyyaa ijoollee haramayaa akkam yoo nagaa fayyaadha. Jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillah obboleeyyan kiyya haramayaa Global Networkiin jaarmeenii keenya jaarmanii sagalee uummataa dhageeffatee waan uummanni jaalatu hojjetudha sii galtee ejjeenni. Wallahi ejjeenni sii galtee jaarmiyaalee biraa hunda irraa wanni adda isa godhu beektu takka jaarmeenii kun jaarmee ilmaan haramayaa hundaati. Jaarmee tokkummaa, jaarmee jaalalaa, jaarmee wal qabachuu, jaarmee wal bira dhaabbachuu, jaarmee sii galtee hiyyeeyyii haramayaa gargaaruudhaaf dhaabbate. Jaarmee akkasiiti. Jaarmeenii kun seenaa ajaa'ibaa dalagee jira. Seenaa waldaa jaarmiyaalee hawaasummaa non-profit organizationii jiran keessaa dhugaa dubbachuudhaaf jaarmee hangafa kan ijaaramuun isaa yeroo gabaabduu kan hojiin inni hojjete hojii haalaan nama gooste jechuudha. Hojiileen sii galtee soomanaa hojii wal qabatee hojjetame nama 4,000
hiyyeeyyii 4,000 gargaaruun seenaa guddaadha. Akkasumas galtee karoorri Haramayaa Global Network bal'aatu jira jechuudha. Kan inni hojjechuudhaaf galaa deema. Akkasumas galtee mana WhatsAppii Haramayaa Global Network kun mana jaalalaati, mana tokkummaati, mana barnootaati. Dhugaa dubbachuudhaaf nama dhaloota biyyaa nama dila kana galtee waliif fiduun hanqan takka akka ulfaatu ni beektan. Garuu Haramayaa Global Network biratti tun itti laaftu. Namoota dhaloota Haramayaa waliif fidee wal agarsiisee tokko godhee akkasii galtee tokkummaadhaan jaalalaan uummata Haramayaa yaadatan jaarmee godhe. Kun galtee hojiilee laaftutti ilaalamtuu miti, hojiilee laayyootti ilaalluu miti, hojiilee guddoodha. Akkasumas galtee mana san keessatti jaalalaa jira, tokkummaa jira, kabajaa jira. Hayyoota keenyarraa galtee kabajaa baraa jirra, hooggansa baraa jirra, wal qabachuu baraa jirra, ilaalcha tokkummaa isaan qaban irraa baraa jirra. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf mana san keessa namni mana WhatsApp keessa namni dhufe stress nageetti, pressure nageetti, gammachuutu jira jechuudha. Funny, very funny mana akkasiiti. Wanni ammaas adda godhu ijoolleen ichi keessaa hirmaannaa godhan hedduu takka warra jaalalaa, warra galtee kabajaa namaa qabu, warra dhugaadhaan murannoo qabu, warra tokkummaa dhaloota Haramayaa jaalatuutu hirmaannaa godhaa jira. Hedduu takka namatti toltanii galatuumaan jedhanii. Kanaaf obboleeyyan kiyya HJN jechuun dhaloota Haramayaa jechuudha. Dhaloota Haramayaa jechuun HJN jechuudha. HJN yeroo hundaa'u wanni inni labsaa jiru tokkummaa dhaloota Haramayaa. Ijoolleen Haramayaa bakka jirtu addunyaa irratti akka wal qabatan, akka wal jabeeffatan, jaalaltii uumamtee akkasii galtee akka ijoollee Haramayaatti, akka ijoollee Haramayaa ijaarama, akka ijoollee Haramayaa tokkummaa wal jabeeffadha, akka ijoollee Haramayaa wal hooggana, akka ijoollee Haramayaatti wal bira dhaabbadha akka jaansii galtee godhaa jira HJN. Kanaaf obboleeyyan kiyya jaarmeenni keenya kun jaarmee ilmaan Haramayaa kasii galtee ilmaan Haramayaa hundi itti abbaate jechuudha dubbachuudhaaf. Jaarmee kana keessatti wal qoqqoodinsi gosaa hin jiru, wal qoqqoodinsi sabaa hin jiru, siyaasa as keessatti gaggeessuu hin danda'amu, dhoowwaadha. Siyaasaan galtee abbaa qabdi. Jaarmeenni Haramayaa Global Network abbaan jaarmee kanaa abbaan HJN ilmaan Haramayaati. Kanaaf akkasitti haa hubannu. Ilmaan Haramayaa jaalalaa fi tokkummaatu nurraa tola. Abbootiin teenya wanni nu barsiisan jaalala, tokkummaa, wal qabachuu waan gaggaarii kana irraa barree akkasitti jaarmee keessan jabeeffadhaa, jaarmee keessan bira dhaabbadhaa. Ulaan jaarmee kanaa yeroo hundaa'u banaadhaan isiniin jechuu barbaada. Koottaa keessatti hirmaadhaa. Kaayyoon isaa guddoon galtee hiyyeeyyii Haramayaa gargaaruuf, barnootaan gargaaruu fi fayyaan gargaaru, food security yeroo hongeen dhufe gargaaruudha. Guddinaaf investimentii irratti galtee Haramayaa badhaatee jijjiirama fiddee jiddugaleessa turizimii, jiddugaleessa industirii taate uumuudha galtee. Kanaaf kaayyoo akkanaa tana qabna. Kanaaf jaarmee keessan jabaa, jaarmee galtee hayyootaan ijaarame, jaarmee utubaa sibiilaa ta'ee jabaa akka haraggeetti akka Oromootti jaarmee addaatiin jaarmee keessan koottaa jabeeffadhaa, waliin dhaabbadhaan isin jechuu barbaada. Nagaan jiraadha.